Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii Nagaatti dhuftanii har'a maalidhaa barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin akkuma baratame isiniif qabadhee dhufeen jira. Warroonni haarawaa taatan sabiskiraayib godhaa mallattoo bilbilaa isaan tuquudhaan ol kan jedhurra yoo gootan jechuudha. Yeroo hundaa viidiyoon nuti gadhiisnu isin bira gahaa jechuudha. Kanaafiyyuu maatii ta'a. Viidiyoo hedduu viidiyoo gara 400 hojjetame chaanaalii kanarratti kanaafiyyuu seenatoo ilaalaa jechuudha. Har'a maalidhaa kan barannu common adjectives yookaan ibsa maqaawwan wantoota akkamitti ibsina kan jedhudha jechuudha. Namallee ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko dheeraadha, namni tokko gabaabaadha, namni tokko daa'imaa, namni tokko dargaggeessa. Wantoota akkanaa kana meeshaalee yoo ta'e immoo wanti tokko guddaadha, wanti tokko xinnaadha jennee akkamitti ibsina kan jedhu jechuudha kan ilaallu. Kanaafiyyuu nu waliin turuun hin raaffatinaa. Warroonni immoo onlaayiniidhaan daayireekti nu qo'achiisaa. Daayireekti barachuu barbaanneettan iimoodhaan, teelegiraamaa yookaan waatsaappiidhaan nu dubbisuu dandeessu jechuudha. Okay, akkuma asirratti ilaaltan kana mee ilaala asirratti diimadhaan kan barreeffame for people jedha. Kun amma ilaala for people jechuun namootaaf jechuudha. Warra hin beekneef people jechuun namoota jechuudha. People jechuun namoota jechuudha. Kanaafiyyuu namootaaf kan fayyadamnu kanniini jechuudha. Ibsuudhaaf nama ibsuudhaaf mee maal fayyadamtan? Kana ilaallaa jechuudha. Nama ibsadoo jedhamtanii akkamitti ibsitan? Fakkeenyaaf tokkoffaan maal jedhaa? Tall jedha. Amma daayireektuma dubbisnaa sana booda immoo hiikkaasaa itti dhufna dubbisaamii. Dubbisuma isaa qabadhaa dura. Tall kan jedhu tokkoffaan lammaffaarra kan jirtu immoo short jetti. Sadaffaarra kan jirtu old maal jechuu akka ta'e itti dhufna. Young dhumarra kan jirtu immoo young jetti. Young jetti jechuudha. Okay, amma gara hiikkaasaa yoo dabarru ilaalamee asirratti for people jechuun namootaaf jechuudha. Tall jechuun dheeraa jechuudha. Nama dheeraa tokkoon is tall jechuu dandeenya jechuudha. Tolaa is tall jettanii tolaan dheeraadha jechuu fakkeenyaan illee ni ilaalla rakkoon qabu. Short jechuun immoo gabaabaa jechuudha. Short jechuun gabaabaa jechuudha. Gabaabaa jechuudha. Old jechuun immoo dulloomaa yookaan wanta moofaa tokkoon maal jettanii old jettanii jechuudha. Nama dulloomaadhaan amma old people yoo jettan nama dulloomaa yookaan namni umriin isaa deemee jechuudha. Dulluma nama akka jaarsaa ta'e san maal jettanii jechuudha. Old. Okay. Inni biraa immoo kan dhumarra jiru dargaggeessa yookaan ammoo dargaggeettii jechuudhaaf immoo young jennaa jechuudha. Young. Kanaafiyyuu amma akkanatti ibsuu dandeessan nama tokko. Namni tokko dheeraadha. Tall jettanii ibsuu dandeessan. Gabaabaa yoo ta'e short. Dullooma yookaan nama ture yoo ta'e old jechuu dandeessanii. Sanaan ala immoo maal jechuu dandeessan? Young. Inni dargaggeessa jechuudhaan ibsuu dandeessanii jechuudha. Amma mee wantootaaf immoo yaalaallu. Wantootaaf meeshaaleedhaaf ta'uu danda'a. Wanta garaagaraa ni jira miti namaan adda kan ta'e. Fakkeenyaaf for things jedheetoo diimadhaan kan barreeffame afaan Ingiliffaatiin kalarii kaaniin immoo afaan Oromiffaatiin jechuudha. For things jedha. For things wantootaaf. Tokkoffaarra xammaa jedha. Big wanta tokko big jettanii ibsuu ni dandeessa. Maal jechuudha? Guddaa jechuudha. Big jedhame big. Good. Very good. Kanaafiyyuu guddaa jechuudha. Guddaa jechuun big. Guddaa jechuun big jettaniitoo ibsuu ni dandeessanii jechuudha. Inni biraa immoo small jedha. Small lammaffaarra kan jiru jechuudha. Small. Maal jechuudha? Xiqqaa yookaan naannoo tokko tokkotti xinnaas ni jedhama miti. Akkaatuma loqodaati. Small. Xinnaa yookaan xiqqaa jechuudha. Xiqqaa yookaan xinnaa jechuudha. Okay. Bareeda. Small jedhame. Small baay'ee gaarii. Barumsa irra cala warroota eegaltootaati. Kaayyoon keenya warroota eegaltootaa gara jiddugaleessaa fiduudha. Kaayyoon keenya irra caalaa jechuudha. Okay. Sadaffaan immoo good. Maal jechuudha? Gaarii. Wanta bareeda tokko. Gaarii yeroo baay'ee iddoo garaagaraatti good kan jedhu kana fayyadamuu kan dandeenya. Fakkeenyaaf nagaa koodha jechuu barbaaddan I am good. Iddoo I am fine. Maal jedhu sana I am good jechuu dandeessanii. Kanaa jechuudha. Good jechuun gaarii jechuudha by the way. Good gaarii jechuudha. Okay. Inni biraa immoo bad jedha.
Bad jechuun wanta badaa yookaan yaraa tokko laala amma kana hunda immoo maaliin ibsitanii jechuudha. Wanta tokko ibsuu barbaada. Wanti tokko guddaadha jechuu barbaadan it is big jettanii wanti tokko smoolidha wanti tokko xinnaadha jechuu barbaadan smoolii kana fayyadamtanii wanti tokko gaarii ta'uu ibsuu barbaadan good kan jedhu kana fayyadamtanii wanti tokko badaa yookaan yaraa yoo ta'e bad kan jedhu kana fayyadamtanii jechuudha. Karaa kanaan maal gochuu dandeessu? Fayyadamuu dandeessu jechuudha. Okay. Inni biraa mee ammoo wanta tokko ibsinamii fakkeenyaaf this is A jennee this is A yoo jenne this is jechuun kuni kanaadha jechuudha. Sirriitti dhaggeeffadhaa asirratti this is jettanii sana booda immoo dha jechuu barbaada kuni kanaadha jechuu barbaadan this is A jettanii ibsitanii jechuudha. Kanaafiyyuu this is a tall man jedha. This is a tall man kuni nama dheeraadha. Nama jechuun man jechuun nama jechuudha. This is a tall man. Tol jechuun dheeraadha jennee miti akkanatti ibsitanii jechuudha. Amma immoo jecha keessatti suni qubee takka qofa dheeraa gabaabaa jechuuf garuu isin yeroo baay'ee fayyadamtan namaan wanti fayyadamtanii miti jechaan yookaan ammoo himaan fayyadamtan nama ibsitan himaan fayyadamtan. Kanaafiyyuu himaan fayyadamtan immoo akkana gootu jechuudha. This is a tall man. Kuni nama dheeraadha. This is a tall man. Kuni nama dheeraadha jechuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenya lammaffaa immoo maal jedha? Kan dhumarra jiru this is a young woman. This is a young woman jedha. Kuni shamara dargaggeettiidha. Kuni dubartii yookaan shamara dargaggeettiidha. This is a young woman. Jennaa jechuudha akkaataa itti ibsinu. Suutuma suuta qabadhaa. Suutuma suuta. Online illee barachuu barbaadan dubbisuu dandeessanii. Okay. Kun immoo maal jedha? Amma immoo meeshaa ibsinaa jechuudha. Mee meeshaa kan yookiin wantoota ibsana. Mee amma mana ibsuu barbaadde. This is a big house jedhame. This is a big house. Very good. This is a big house. Baay'ee gaariidha. Waliin arguullee baannu akkanumatti viidiyoo akkanumatti sagaleen kowaasinitti dhageessisuuf sagaleedhaan waliin jechuu dandeenya. This is a big house. Kuni mana guddaadha. Kuni mana guddaadha jettan. Okay, bareeda. Inni biraa immoo this is a small phone. This is a small phone. Kuni bilbila xinnaadha yookaan kuni bilbila xiqqaadha. This is a small phone. Baay'ee gaariidha. Kuni bilbila xinnaadha jettanii jechuudha. Akkanatti ibsuu dandeessan. Amma maal ibsitanii? Bilbila ibsitanii jechuudha. Bilbilli maal ta'uusaa? Xinnaa ta'uu yookaan smoolii ta'uusaa ibsitanii jechuudha. Okay. Akkanatti yoo wanti jettan yoo laaltan isinii galaa ifa isinii ta'aa deemaa jechuudha. Amma immoo wanti isin beekuu qabdan maalidhaa? Adjektiiviin yeroo hundaa maalii dura dhufa? Naawunii dura dhufa. Kana jechuun maal jechuu isinitti fakkaata? Ibsi maqaa dura dhufa. Amma afaan Oromoo irratti ilaalaa. Kuni mana guddaadha yoo jettanii kuni mana guddaadha yoo jettan mana guddaadha jettan malee kuni guddaadha mana ni jedhama. Kuni guddaadha mana hin jedhama. Afaan Oromootiin hin jedhamu. Garuu afaan Ingiliffaatiin akkas jedhama jechuudha. Maal jechuudha? Big jechuun guddaadha jechuudha miti. Amma this is a big house kan jedhu biratti big kan jedhu kun house kan jedhu dursee dhufe. Afaan Oromoo sirra osoo ta'e garuu big kan jedhu kun yookaan guddaa kan jedhu kun dhumarra dhufaa jechuudha. Big kan jedhu argitanii dhumarra dhufe. House kan jedhu immoo afaan Ingiliffaatti irratti dhumarra dhufe. Afaan Oromooti irratti immoo guddaadha kan jedhu dursee dhufe jechuudha. Kanaafiyyuu afaan Oromooti irratti maaltu dursaa? Maqaatu dursa. Afaan Ingiliffaatti irratti garuu maqaan booda dhufa. Maal booda? Ibsa maqaa booda dhufaa jechuudha. Big house jenna malee house big hin jennu. This is house big hin jedhamu jechuudha. Garuu akkam jedhama? This is a big house jedhama. Afaan Oromootiin ilaalaa. Kana akka confusion hin goonee fi kanuma mee kuni mee maal fakkaata yoo jedhamte? What is this like jedhaa asirratti. What is this like? Kuni maal fakkaata yoo jedhamtanii wanta tokko gaafatamtan maal jechuu dandeessan? Fakkeenyaaf it is big guddaadha. It is small xiqqaadha. It is good bareeda jechuu dandeessanii akkanatti ibsuu dandeessanii piraaktisii godhameesiin wanta tokko ibsaa ta'u. Amma kan asirratti ilaaltan maal jedhaa? Describe your phone jedha. Bilbila kee mee ibsaa bilbila keessan. Akkamitti ibsitanii? Guddaadha moo xinnaadha moo
wanta akkasiitiin bareedamoo yaraadhamoo kan jedhu akkasumas ammoo describe your friend describe godhachuun ibsi jechuudha. Describe your friend jedhaa hiriyyaa kee mee ibsi. Gaariidhaa? Dheeraadhaa? Gabaabaadhaa? Dargaggeessa moo ooldiidha moo wanta kana naaf ibsitanii jechuudha. Kanuma ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa nuuf ta'a. Baay'ee isin jaalannaa. Garuu warroon onlaayinii teelegiraamaan, iimoo fi waatsaappiidhaan daayireekt kophaa keessan qo'achuu barbaaddan nu dubbisuu dandeessan. Kophaas guruuppiidhaanis ni qo'achiisna.